achuma keessa kaa deemnee haadha keetii fi haadha manaatti kam irra caala jaalatta? namni sunnaan wakkutate sadarkaa barnootaa hanga meeqaa baratte? lukkuuti yarraa eegale lukkuuti luka hidheetti keessa kaa'e amma itti aantu tamaatii fuudhee keessa naqeeti gandarra deemee hundaa guureeti kumtaala keessa naqe. Addunyaa tanarraa wanta wayii balleessi osoo siin jedhanii maal balleessita? Okay, Najuun akkamitti wal bartanii siin jette? Akkami wal barre? Anaa miti ka gaafatan. Najaani akkitti wal barre karaa maatiitiini. Isheenis maatii isii dhageetti, anis maatii kiyya dhagaa alhamdulillah. So maatirraan wal barre. San booda bilbila walii bilbille. Bilbila walii bilbille. Achuma keessa kaa deemnee. Akka beeytan san taane. Akka amma argitan san taane. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah bareeda. Chaansee gaafiin itti aanee jiru haala kamiin biyya Ameerikaa deemtanii namatu isin waame moo? Ameerikaa faamiliin nu yaame abbaa keenya nu yaame jechuudha. Faamilii irraan dhufne. Faamilii irraan dhufne. Faamilii irraan dhufe like sima gaafatte normally anammoo kawaame. Isheen immoo karaa naatiin dhufte jechuudha. Yaa ana kawaame abbaa manaa kooti. Inni immoo ka isa waame immoo abbaa isaatii jechuudha. Akkas. Okay. Eenyutu dura deeme Ameerikaa moo yeroo takka wajjin deemtanii? So anatu dura deeme achi booda ka ishee xalafee as fide jechuudha. Erga bultii ijaarrattanii amata meeqa keessa jirtu? Allah wallahi turre. 2017 so 2017 last year like last year abete 2017 dumarrame guyyaan wayii waafu I think Simon torbeetu waggaa shaniif deemna. Waggaa shaniif deemna. 2018 irraa lakkooftan 2018 29 2020 21 22 dhabarra. 17 illee haga tokko itti fudhateera. Wow, manzi. So almost waggaa shan ga'uuf deemna jechuudha. Wow. Mashallah, jiruna dunyaan teettu. Kuno ergasii ilmaan horree alhamdulillah. Suleymaan Nabiilaan dhufanii. Nabiilaan dhufanii. Gaafii nanga amma gaaftaar kunis gaafii nama tokkooti akkanaa beekta wanti an barbaadu. Abdii Najaat moo daa'imman kee irra jaalatta? Osoo hin sobne naa deebisi adaraa abbaa keeti. Adda dabarsuullee hin ulfaata. Garuu immoo hundaan jaaladha. Giddiin karaa na balleessuu eddaate amma. Ilmaan kiyyas haadha manaatiyyas qixuma jaaladha dhugaa rabbi. Maaliifi isaan illee dhiiga kiyya isheenis haadha manaatiyya waan ta'eef qixa jaaladha hunda isaanii. Okay, gaaf suleen faa guddatan baabbiin faati akka gaafiidhaan yoonnaan jenneef qixa isaan jaaladha. Ayyee, okay, qophaa'ee karaa na balleessuuf deemtaatan. Gaafii bareedaa. Abdii mee Qur'aana keessaa bakka jaalattu nuuf qara'i. Gaafii jajjabaattu tuni. Qur'aana bakka jaalattu nuuf qara'i jedhama. Bakka jaalattu? Yaa. Hudduu bareeda kan beeku keessa. Bakka jaalattu like. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. ما شاء الله. أيك
Rabbi wajjin umrii isinaa dheeressu yaada muraada keessan isiniif haa guutu jettee jirti. Galatoomi buleetii keenya. Amiin amiin. Amiin amiin galatoomi jazakallah khairan. Okay. Itti aansee. Numanne. Itti aansee maal jedha? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah hedduu namatti toltanii waa hedduu isinirraa barataa jirra. Galatooma akkasumatti itti fufaa amantii keessanillee sirriitti jabeeffadhaa. Haaluma kanaan itti fufaa gaafii hin qabu. Hayyee wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii sagantaa keenya jaalachuu keenyaaf inshallah itti fufna. Amiin siin jenna. Galatoomii buleetii teenna. Okay. Gaafiin wayii immoo still gaafiin kun maal jedha? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbolaakum mashallah bakka gaarii gahi. Rabbi abbaa biyya keenya si haa godhu. Amiin. Inshallah jecha. Najuu dhiifama wajjin obboleetti gaafii koo kan gaaf keetii san naaf deebisi. Dhugatiin fedha. Still gaafiin kun gaafii mamma abdiin gaafatame Maammadoo kiyya nawaamu dandeettaa sanii isiillee nawaamu dandeettaa waan jettiin fakkaate maqaa isii waan yaadadhuufi akkuma amma inni jedhe san nama waamuun hin danda'amu. Biyya kanan noormaalii nama feetee waamtee nama feetee kadhiistuu miti. Faamilii kan kee DNAdhaan kan waamtu ta'a yookiin abbaa manaadha mana yookiin abbaan ilmoo fi waamuu kan danda'udha. Kasan irraa fi akkanuma kaatee waamuun wanti akkasii keeziin akkasii jiru. Kanaafuu obboleettiitii hin danda'u. Rabbiin bakka ati yaadde si haa geessu siin jedha. Hin danda'amu jechuudha. Okay, anillee asumaa nuti deebisee hin jira gaafii kan koo gaafachuu keetiif galatoomii. Gaafiin hedduun wal fakkaata beekta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu mashallah hojiin keessan hedduu namatti toltu jabaadha. Gaafiin koo jedha tokkoffaan si deebi'ee jira. Lammaffaan si deebi'ee jira. Gaafii jidduu keessatti nambar osoo hin kaayin wal bartanii hangam turtanii wal fuutanii erga wal fuutanii kan jedhuuf deebi'ee jira. Wal bartanii hangam wal fuutan kan jedhu kana deebisiif. Wal barree waggaa lama geenne waggaa tokko walakkaa situ gaafatame ani si gargaaruun lakki na gargaari kaama yaadadhu like 1 year waggaa tokko walakkaa akkas no walakkaa homaa baay'een turre waggaa takka jechuudha yoosuu wal barannee yoosuu waliif jenne like family waan ta'eef onnaan jenne baay'een goone yoo karaa maatiitiin waan ta'eef by the way karaa maatiitiin carraa argannaan mashallah no maaliif karaa maatiitiin ta'ee like anam akkaataan anaaf innonti jenne karaa maatiitiin haa ta'u malee maatiin wal barsiise malee carraa nu kennan malee amala kana kana yoo qabaatte wal barannu like amala kana kana yoo qabaatte nama akkasiin fedhu amala kana kana yoo qabaatte nama akkasiin fedhu jecha jedhu warning yoo likenneet malee maatii denne wanti jennu itu jiru carraa isaan nu kennan yoo ol feetanii yoo wali galtanii fudhatanii yoo waliin galle push isiniin goonu yookaan immoo dirqamaan waan san walitti argitee makamaan jennu jedhanii carraa kan nu kennan jechuudha. Kanaaf faamilii kennallee galatooma isiniin jenna isin jaalanna. Galatooma. Asiin dhugaani. Yaa galatooma. Hayyee gaafiin itti aanee jiru gaafiin kunillee gaafii nama tokkooti hanga ammaallee qabadhee kan dhufe nama tokkoon dhedheerissanii waan gaafatanii fi amala najaatirraa maal jaalatta maal irraa jibbitaa wanti yoo isiin goote si gammachiisu maali wanti yoo isiin balleessite si gaddisiisu hoo maali mee anuun beeka galatoom. Amala isii irraa wanti ani jibbu amma yoo wanti wayiin jiraame waa haasa'u yoo feete ani bira taa'ee haasaa yaada san sheer godhaafi isiin immoo kolfa tokko baay'iftiin kolfiti isiin ani yaada keessa seeneeti gadi haasa'u isiin immoo akka ani yaadne waa barbaadde argite yaada sanna keessa balleessuuf jettee na kolfiti
yoo isiin kolii lammaan kolfitiin argite yoo isiin kolfite ani immoo hin aara maaliifi ani yoo sani ani waan kana argite waan qumna garii wayii itti haasaara waan argite sirnyaa itti haasaara isheen akkamitti kolfiti ka jedhu itti aara. Okay, kasi gammachiisoo maali amalkiyyaa? Amala keetiraa kan gammachiisu yoo waa balleessite daftee dhiifama gaafatti. Baay'ee itti gammada. Nama jechuun nama dhiifama gaafatu waan ta'eef balleessaa ofii beekanii yeroon yoo dhiifama gaafatan namni sun jiraate. Garuu waa balleessaa laataan. Dhimma balleessitaa. Balleessaa akkas guddaa miti kan nama taatee waan balleessine waa haftaare. Dhimma balleessitaa garuu immoo akkas waan agas mara nama aarsee hin argine. Jiraatullee immoo daftee dhiifama gaafatta waan ta'eef jala tarta qalbii qabdaa. Wanti yoo isin goote si gammachiisu hoo maali? Wanti yoo an godhe si gammachiisu? Waa maraa yoo naa beeyte sirna isiillee naa beeyti argitee waan hunda sirri naa beeyti osoo fuuluma kiyyarraa beeyti waan ta'eef inni sun na gammachiisa yeroo maraa akkasumatti yoo itti fufte jechuudha. Oo sii beekani. Sirri naa beeyti waan ani argitee osoo ani aaree osoo ani argitee amma alaa yeroo garii aaree fa'a galaa yoo san sirritti beeyti waan ta'eef alhamdulillah. Ayyee kaalisa gammachiisuun saniin jechuu okay haga ammaatu gaafuma nama tokko irra jirraa maal jedhaa mudannoo najaatiin waliinsi mudate keessaa haa tokko nuuf himii jedhaa mudannoo kam qabnaa maaliin ta'a? Mudannoon qabnu gaafa tokko biyya deemeeti akkuma sammuu I think 2018 ina fakkaate 2018 kuma lama kudha saddeet biyya deemeeti waan yaadanneef callisee beekan biyya deemeeti suuqiidhaan sonnaa bitachuu surree sii bita jettee ofumaa faaf fuutee naan deemte amma deemeeti surree wayii ka akka malee isiin jaalattu jira isa san sii bitu malee waan jettuuf isa fuutee naan deemte hin dhanne surree san amma osoma laalu namichi surree suuqa san keessatti waa gurguru maal barbaada ishee tana maal jedhaniini ka nama dhiirri namoonnaa godhatan edaa inni obboleeyyan nu seeya akkasitti obboleeyyan nu seeya waan biraa yaadeeti namichi edaa isii argitee itti tolteerti isiillee nin tattaphatti waan ta'eef itti tolteerti isiin amaluma isiiti waan taphattuufi amma inni waan isaa arginaan anillee daddafe haati manaatiyya mastaawutii laallamii inni naan jennaan lakki haadha manaatiyya naa halaaltuu jedheen haati manaatiyya naa halaaltuu isheenu mastaawutii wanti isiin argite in tolaa naa ta'a waan ta'eef isheenu naa halaaltu ani ka jedheefi isheen naa halaaltuuf osoo hin taane namichi nuti abbaa manaati haadha manaa akka taane haa beekuufi mudannoo biraa hin qaban. Namichi maal jedhe re'aata akkasiin namichi maal jedhe dee baalinaa misti naachuun dee obboleeyyan nu seeyaa inni. Akkasiin beekee jechuudha. Obboleeyyan nu seeyaa. Narraa fudhatee oole dhabbin na baase. Aayizoo fudhatee olsheera. Okay maal jedhaa itti aanee kan jiru barnoota amantii hangam baratti jirta yookiin immoo hammattuu qura'aanaa hangam qaraatii isa jedhu. Barnoota amantii wallaahi haga silaa qara'uu barbaadum qaraane inshallah ammallee yaalaa jira qura'aana haga tokko qara'ee garummoo ittuma jira inshallah. Yaa garuu ni dubbista wanti ni jetta bakka barbaade. Yaa qura'aana ni dubbisa garummoo akkasitti hiikaa isaa baree irraa maashaallah rabbi gadaa muraada keessa yaa guutuu of duraaf inshallah yoo rabbi jedhe barachuu jira. Yaa niyyaa qabaachuudha beektu niyyaa yoo qabaatte rabbiin si milkeessa. Beeknu duniyaa matana ariina malee wallaahi ta akiraa tana baay'ee irraa na jenne inshallah du'aayin nu godha ilmaan teennallee haafizul quraaniin akka nuun taatu inshallah du'aayin nu godha. Okay gaafiin itti aanee jiru abdimoo najitu dafee irra aaraa. Eenyu dafee irra aare?
No. Sana dura erga biyyarraa deemtee hangam turte? Ergasii hoo biyyatti deebitee beeytaa? Ani biyyarraa erga deemee waggaa waliigala waggaa 10. Waliigalatti waggaa 10. Biyya yeroo cidhaa deebi'ee ergasii booda isin laaluuf achi deebi'ee maatii laaluuf jechuun yeroo 2 deebi'eera jechuudha. Ergasii booda deemtee ka jedhuuf yeroo 2 bakka deebi'ee beekaa achi asa ganu dhufne deemee hin beeku jechuudha. Naage isaan dhufan deemee hin beeku. Sana itti aansee kan jedhu abdii moo najutu irra dafee aaraa. Isatu aaraa. Ani dafee aara. Ani immoo bishaan itti isin immoo narraa galchiti yoo masan bishaan itti natti waan ana aarisan akka isiniin jedhe sani isin kolfaan fitti waan ta'eef yoo masan narraa galchite. Okay, gaafiin tiyyattanuma galatoomaa rabbiif jecha isin jaaladha. Jabaadha haaluma kanaan itti fufaa. Inshallah Rabbiin ati nu jaalatteef si haa jaalatu nu si jaaladha galatoomii gaafii nu eeruu keetiif obboleettii teennaa. Ayyee gaafiin itti aanu maal jedhaa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan yeroo ijoollummaa maatiin keessi yaamuun eenyu siin jedhaniiran? Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan ittiin na yaamanii maqaa baay'eedha. Moor ka beekamuuni maqaa Muhammad Amin jedhamu. Muhammad Amin mana barnootaatitti illee kan beekamuun Muhammad Amin yeroo biyya jiru jechuudha. Muhammad Amin jedhanii na yaamanii iskuulatti illee naannootti illee akkasuma jedhanii na yaamanii. Okay, yeroo xiqqoo jechuun maqaa saniin si waaman naannootti illee iskuulatti illee. Naannollee irra hedduun Muhammad Amin ma jedhanii maqaan hin jira maqaan adda addaa qe'ee keessa hima jira. Garuu immoo maqaan irra caala baay'ee paapularii ta'e sirriin na yaaman Muhammad Amin. Garuu an maqaa wayiin beekaa osoo jalaa baasee natti laa. Muhammad Amin maan qabadha. As dhufnaan immoo abbaa abbuudha jechuudha. Abbaa abbuu. Okay. Mudannoon yeroo jalqaba Ameerikaa dhuftee akka ati hin daganne maali waan gaafii nu affeertaniif waan gaafii nurraa fuutaniif galatooma. Atis gaafii gaafachuu keetiif galatoomi. Mudannoon yeroo Ameerikaa baay'ee jira maaliif tokkoffaa yoo biyya kana dhufte biyya beetu sanirraa biyyatti guddatte sanirraa biyya haarawaa yoo dhufte aadaan biyya kana afaan hin jira waa baay'ee irraa si'annaa godha si dhiba. Mudannoon tokko kan qabu biyyaa yoo dhufu sani akkuma dhufeen torbee 2 booda mana barnootaa seenee biyyaa dhufee jechuudha. Torbee 2 booda biyyaa dhufee mana barnootaa seenee kaalsii wayiitu jira bitadhe biyyatti. Kaalsiin suni pinkiidha. Pinkii meetaan? Kaalsiin pinkii. Biyya kanatti immoo pinkii ka godhatu dubartii qofa. Maal ta'ee dhufee in taani middle school yoo dhatte asitti diriirfattee teettasaa argitee barcuma irraan teettu bakka hedduu iskuula ani baradhe sanitti diriirfattee intaafi marra teetta waan ta'eef soo ijoolleen argitee wal natti argisiiftee natti kolfiti. Maal inni jedhaanani waan wallaale kaan argitee waan hin beeku isaan natti kolfanii amma mucaariyyaa kiyyaa tokko na bira jira afaan Oromoo dubbata. Maana kolfiti ijoolleen maalii jennaan laalee inni illee natti kolfe kaalsii keetitti kolfanii ati pinkii godhattee maa dhuftee naan jedhe galee kaalsii san gate jechuudha. Deemee kaalsii san hin godhanne. Kanaaf aadaa biyya kanaatiin wal baruu dhabuudha mudannoo sana. Aadaa biyya kanaatiin wal baruu dhabuudha. Baay'ee ulfaata iskuula keessatti ijoolleen nama kolfitu baay'ee ulfaata. Wanti sammuu keessaa nama hin badu jechuudha. Bira dabarte kaa'amu atis nama kolfitaa ilaata. Hin kolfu. Osoo amma ta'ee nuun gatuyyuu hin godhadhaa jechuudha. Hin godhadha maaliif waan namni jedhee namni sun sirraan jaalatiin qofaaf waan itti amantu tokko godhuu dhiisuun. Aadaa naannoo sanii yoo ta'e gochuu dhabuus dandeetta maaliif akka biyyaatiin waan jiraataniif. Garuu immoo ka aadaa akkuma namni onnaa godhetti malee aadaa salphinaatii miti. Hayyee dhumarraa Wayzaroo Nabiilaanis itti makamanii jiru gaafii kennaa. Itti aansee gaafiin inni dhumaan maal jedhaa? Abdiin sadarkaa barnootaa hanga meeqaa baratee jira?
amma hojiin isaa maali siin jedhanii jiru? Sadarkaa barnoota alhamdulillah bachelor degree mechanical engineering eebbifameera University Tennessee Tech University irraa jechuudha. Amma immoo mastersii barataa jira business administration jechuudha. Mastersii amma fixu ka Europe jedhe inshallah. Semesteruma tokko akkana naafe inshallah. Mashallah rabbi nagaan siyaafachisi. Kanaaf hojii hin qabu, hojiin eegalle ammaaf barnootuma fixutti jira jechuudha inshallah. Hojii amma soqutti jira. Du'aa inaa godha. Ingidihi du'aa godhaa fi sadarkaa barnoota isaallee isin himee jira. Gaafiin keenya har'aa akkuma isin nu gaafattaniin kana fakkaataa dura duubaan gaafilee keessan hundaa isiniif deebisneerra jennee yaanna warroonni gaafatanii gaafiin keessan nu biran qaqqabinuu jiraate nuuf kolchaa isiniin jenna. Kan irraa hafee isin gaafii keenya qeebaltanii gaafii gaafachuuf hedduu galatoomaa. Chaanaala keenya immoo like, share, subscribe gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahan. Warroonni haala taatanii subscribe gootan mallattoo bilbilaa tuqaa wantoonni nu hojjennu yeroo hundaa isin bira gahanii akka isin bashannansiisan isin bohaarsan gochuu ni dandeettu. Kan irraa fi bunas dhugaa jennee fandishaas nyaadhaa jennee qophii keenya goolobaa jirra. Wanti jettanii jiraate keessummaan keenya kaardhaa yaamicha keenya kabajanii dhuftanii gaafii kana haala bareedaadhaan nu dhiyeessuu keessaniif immoo hedduu galatoomaa. Weezaroo Nabilaanis hedduu galatoomaa. Hayyee galatoomaa sirriitti isin jaalannaa. Argitee gaafii kana gaafii babbareeda kana waan nu gaafattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Kun Nabilaan nyaadhaa isiniin jedhaa jirti. Kanaaf maal jennaree galatoomaa onnirraa isin jaalannaa. Rabbiif jecha isin jaalannaa. Isin immoo YouTube keenya argitanii chaanaala keenya kana nu guddisaa keessan waan ta'eef waliin argitee irraa waa barannaa nullee isin irraa waa barannaa isinillee nurraa waa barattanii kanaaf guddisaa afaan keessaniin barattan waan ta'eef bakka jirtanitti immoo nagahaa fi raafman isin irra haa jiraatu. Isinillee immoo asitti nu affeeruu keessaniif yeroo keessan qaalii irraa fuutanii asitti nu affeeruu keessaniif galatoomaa isin jenna. Galatoomaa Nabilaalleen asitti dhufaniitiin nu gargaaruu isaaniitiif haa galatoomanii. Baay'ee isin jaalannaa. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti qophiin keenya kaardhaa haala kana fakkaatuun xumuramee jira. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Isin jaalanna.